waan kana hin jedhu hay Facebook irratti waan adda addaa jiraa'u olola tarta qammaayis pirezidaantii maamee kaatanii if kabajaa warri gandummaa odeessitan if kabajaa suutaa maali wallaalummaa isni jiramu yoo wallaalummaan isni jiraate warra beekumsa qabu jala yaati warra barataniiti dubbisaadha irraa bara namallee barsiisaa achi booda barattoonni nu kujaan agarre barattoonni nu maali barsiisarraa baratee booda barsiisa akkasii ta'a ummata fayyaduuf biyya fayyaduuf sammuu isaatis jijjiiruudhaaf dura sammuu isaa jijjiireeti achiin deebi'ee ummata illee fayyada jechuudha dhaloota booda barsiisaa ta'e dura baratee jechuudha akkasii sammuu isaatiif fayyadee ummata isaatiifis toltu yaade jechuudha isin warri gandummaa odeessitan arraan booda waa'ee gandummaa dhiiftan maammeen bakka fedhaamatu fedhu jimma fedhu arargee fedhu arsii fedhu shawaa fedhu wallaggaa oromummaa isaatiin boonu jira bakka fedhaamachuu hin dee oromoodhanni hay maali gandummaan footoo namaa balleessuun yaada kana arraan booda arrarraa kana eegalla waraabbiin keenya arraan booda itti fufa jechuudha nuti nama wallaalummaa if jala qabneeti barsiifachaa gorsaa waa'ee gorsaa hayyoota irraa himaa akkasitti isinii bu'aa yaadna jechuudha waan kana yalayyaa baradhaa malee wallaalummaan gandummaan ololummaan kana dhiisaa gantuu dalagataa biyya namaa dhuftanii feesbuuka banattanii asii jechuudha feesbuukaan olola waa'ee gandummaa akka nama baratee barnoota sammuutiin biyya namaa dhufee qaxxaramee hojii waa beekutti waan kana dhaabaa warreen olola ooftan